jechuudha harka seeraatiin to'atamuu caalaa haala hin taaneen haala dhiiba ilma Oromoo cabsu waan haamilee ilma Oromoo cabsu irratti dalagsiisu keessanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa qabamuu koomiti wallaahi kan na gaddisiise qabamuun nuu jira qabaanan beeka haala hin taaneen haala ilmi Oromoo itti qabamu namoota beekan naaf booduu. Egaa biyya ormaa keessatti nafanu ajattus biyya ofii hin qatanu jedhanii osoo isa mana hidhaa shumeessi jiruuf boonyu itti dabalamnee jirra. Rabbumaan nu kadhaa ijoollee Oromoo idil addunyaa irratti argamtu hordoftoonni kun kan na jaallatan kan na jaallanne illee waan nama dura isinitti balleessa dhiifama isin gaafataan ture. Warri immoo maaloodha mana hidhaa ni galtaa wal argana jedhaa turtan mana hidhaa shumeessi galeen jira galatoomaa warri natti hajoomtanus achitti narraa kafalachuu dandeessan ulfaadha. Uccuu gaariidhaan illee hin qabamne akkasitti bakkuma ciisatti na fuudhanii shaantaa kiyyallee na fuusudanii maallaqa na raba biraa qabullee irraa na fuudhanii egaa itti galiin biyya ofii nan qattanu galatooma baay'een isin jaalladha ulfaadha. እናም ቢፍቱ ፋሽን ፋ ናፍጅራሉ ደንቦጨ ዮሲ ደንዳመ ደወል ሻንጣ ከየለና ፉሲሲ ወፈተ ቁላን ቀባመ ጀቹላ ኩን ከነቲ kana irra geessanii kaisa gargaaruutti deebina haqa ammaa kana haga dandeessanitti aga beettanotti karaa nu baasuun keessaa marjatamee fixamee waan godhame sanaan uummata irratti gadi baafnee arra waa isa irratti dubbataa jiru kana waan godhame kana gadi baafamee irratti isa dubbatamu siin jedha waan ammaa kana keessaan irratti akkam ta'e afuun qabu jechuudha kan dubbatamaa jiru siin namatu nama qabsiisuu jammaree waan akkasitti jedhamee erga dubbatamee gadi ba'ee miidiyaan waan akkasii ajandaa godhatamee dubbatamaa jiraate dhiisuu hin qabdanu akka itti aantan akka wal beekuu namni wal beeka waan ta'eef waan nama godhamu sana gootanii waan tokko waan dhosaan qabne tokko irra keessanii ragaa qabatamaadhaan wanna fedheni hojjetamee gadi baafamee hawaasa kanaaf ibsa godhamee abdiidhaan immoo waan goonu osoo hingoona osoo hin taane goonee agarsiifne uummata mari'achiifne yoo akkuma amma hin gargaara jedhamu kana afaan tolfannaadhaafis ta'e yookiin immoo dhugaadhuma ta'uu danda'a irratti isa kana itti mari'annaan isin jedha guyyaa gaarii qabaadha isaaf immoo rabbiin kadha wallaahi ammumayyuu abdiin ammumayyuu na sarameera. Maaliif inni waan biraatti qabsiifamee garuu immoo ijoolleen immoo warra qabamanii jirutti dabalame jechuudha. Osoo immoo wanni sun dhugaadha jedhamee kan irratti wanni kun mirkaneeffamee jedhee hidhaa cimaa fudhataa idimee likkii ta'uu danda'a. Yoo dandeesse iyyuu biyyi kun ajjeesuu dandeesse waan inni ittiin qabame wanni namni hubachuu qabu. Isiniin jedha guyyaa gaarii qabaadhaa ulfaadhaa yoo dogongoree na uffalchaan isiniin jedha nadiif dubocha amaanaatiin itti kenneera uummanni Oromoolee ani akka kiyyattee jechaadha. Waan ta'uu qabu yoo dandeessanii keessaanis waan ta'e hin dubbannaa waan godhamuu qabu gochuu qabdu malee dhiifamuu qabu wanni kun abadan qabamuu qaba. Wanni kun ifa ba'uu qaba waan godhameefis eenyu ta'uu qaba wanni dubbetti deemamu tokko illee hin jiru jechaadha. Haqa isaa kana baafamee kaa'amee waan isaa gochuu qabnu goona malee akkasitti guyyaa tokkoof lama qofa dubbannee lafa dhiibnee dhiisuu hin qabnu jechaadha. Artisis borii qabamta bakka abdii kana obbuusiitii yaadi jechaadha. Kanaan isin gara guyyaa gaarii qabaadha. Obboleessa koo abdii geeraa qaallitti saaliyaa diduu jedhamtu kan namni ergasii koomentiidhaan mala gaafatu. Dubartiin abbaa manaa jala akkana taate akkam ta'a jedhee namni deebii gaafatu sanatuyyuu waan hunda xumure lookiin irraa fuudhe ittiin nagoomee isa duraan wal lolte firoomte namaan wal barsiifte akka inni itti namaan wal baru hunda goote bilbilaaf lookiina fudhatte waan hunda goote karaa isaarra buufte. Kan biraa wanti isin barbaaddan jira yoo ta'e wanni isin barbaaddan maanni haala kamiini eenyudha kan qabsii kan deemee qabe akkamitti qabame ragaan barbaadamu kana malee waan biraa tokko ittiin eegina ilaasaalee adii doonii jiraatte dhibbaan dhibbattee sitti harka keerraan abdii keeraa kan qaban kanuma qofa kana qofee hubachuudha qabda situ qabsiise waan biraa Yeroo kaleessa dhuftee guruppii irratti kakatti maaliin beekama nama qabsiises. Ilaa nasiif kan jechuu barbaade hundumti keessan hunda bocee hundi keessaniyyuu. Bakka waan kana dhiisaa waan kakkaa dubartii kana siinoo keessan baafnaa warra jedha jirtanu. Dhagaa intallee dhaggeeffadhaa. Waan kakkaa kana kaabaadatti kakatti waan ijaarratamaa jiru iyyuu wallaahi jedhanii. Dhaggeeffadhaa. Sirriidha. Hinka kannaa sirriidha beekamaadha. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa laa haasaa si keessatti gocha lama haasaa lama qabanneerra haasaa lama maal jedhu yoo qabames gaariidha garuu immoo ani hin qabsiifne jettiin kakattaa jennaan nan kakattaa jedhu tokkoffaa qabadhaa haasaa si keessatti achi osoo nu waa'ee dhuma siyaasofnu abdiin dhufee ol galeera abdiin dhufee edda ol garee
silkii koo sergiteetti, lookshinii koo sergiteetti, gurbaa firasiisanaanis wal barsiifteetti. Yeroo hedduu dawalee kottu shaayii dhugna kottu shiishaa saamnaa naan jedhaa turanii. Garuu immoo booda kana nama daduudhaan wal barsiifte nagaa waliin taane haasa'aa turreerraa jedheeranii sadda ol galee siidhaa akkas jiraatti ol galee. Namni siduma gaafa nama galaafatu dura nagaa siin ta'ee dura siin michoomeeti. Ni galee booddanyoomanii ka'aniitti wal galaafatama. Garuu dubbii kana warri itti dhiyaattanu qoradhaati dubbii kana baasaa dira. Dubbiin kun bahuu qaba. Abdiin moo yoo ta'e inshaallah wallahi billahi abdii akka dandeenyu gargaaruu qabna. Sanaa ol suudii jiraatu walitti jiraachisuu qabna nu ijoolleen Jimmaa. Nutu itti hojjete waan ta'ennaan abdii yeroo alagaadhaan lolu yeroo ormaa ijoollee daarichaati yeroo lolu takka otoo yeroo sana qabame nama gubu dhugaa. Amma immoo jechuun ijoolleen keenya jechuun waa'ee nadheeniitiin wal qabsiisuun keessan baay'ee tokko nu gaddisiisee jira dhugaa somna wate. Ni galee kanaafuu meemee adda baree namni waa quba qabdan jirtanii akkami meemee eda baan ijoollee nama biraa biratti hidhamee jira mallee mana hidhaan nadhee Baangaalii Paakistaanii warra akkasii hidhamee jira jedhe. Ijoolleetti makamee jira amma mana hidhaa guddaa dhaqeedha. Atau insyaallah ingala wanti nu goonu asira deemne kurfachuu osoo hin taane waliinee wal ijaarree abdiidhaaf wanta tokko gochuun keenya dirqama wallahi billahi jechuu dirqama abdiin ayna ninju ragalu abdiin immoo jechuun nama miidhuu miti. Waraaf jala deemee afaan banummoo mi'uutii godhe warra harka keessaa qabu. Afaan habantu afaan yoo bante maal gooti miti. Oromoon wallahi sira jammaraniitiin garuu akkamiin akkana ta'u hundinuu biyya namaa keessa taa'anii namni keenya sammuun taafurrii qofaa bar wallahi laal in kolfuu ishee wallahi in kolfuu barummoo jara gaggabamu ko isanii dhaggeeffadhaa hundi ijoolleen kun ijoollee wallaala qofa ijoollee zayitii malee yuun kurtaa biyyaan hin bilcheessu bar wallaala qofa. Tillalina waa'ee rakkoon mana kolfitan warri afaan bantan as jala deemtan. Amma hundi keessa nu biyya ormaa keessa jirtu. Haasaa kana keessan galii abbaa qabsiisee beeknaa. Nama qabsiisuuni. Ijoollee isaa suudii keessa taa'ee suudii keessa teessanii gaazanii warra suudii guuttanu. Biyya suudii keessa teessanii gaazanii wal qabsiiftu borga nama qabamtaa ofii keettis. Namni shiira nama hidhattu biyya sanatti oolteen bultu biyya suudii. Rabbi oolcheesi. Wallahi eessayyuu yoo ta'e jechuudha qabaan tokkuma. Eessayyuu Dubaayii keessa ta'e eessa ta'e hundinuu qofa. Dubaayii rakkisan qabu siiroo. Dubaayii bultii sadii bultu mana hidhaa. Wanti si godhanu iyyuu bultii afurii bultu biyya kee gara. Kan suudii fayyadamne waggaa meeqa? Aayiroo fayyadamne waggaa meeqa? Ijoollee akka qaxaree akka waggaa meeqa dhabnee jirra jama. Waggaa lama waggaa sadii. Garaasa keessa waan tokko hin qabu. Warri qabame daadhu kun ijoollee kutaa biraa ijoolluma Jimmaati irra guddaansa ijoollee kutaa biraan agarree bakka qabame kan jedhu. Gurbaa tokko asirraa waan hunda jala yaasanu tokko asirraa ida koomantii nyataa jedhaadhaan ture mana intiniitti gurbaa maan jedhamu maqaan isaa abbo Dedoo moo afaan koo keessa jira. Intini horii loon intini namaayyuu fakkaate asirraa koomantii ni barreessu argee wallahi amma malee garaa keessaa orminaan natoo nama arge maal jedhe garaa keessaa na xaaxee as jira asirra taa'ee naasaara mana michuuttaa saarra koomantii isaa asitti argee jechuudha. Innis abdiinis dhaqee feesbuukiin maxxansiif dhaqee ilaalee dhufee waa inni jedhee naa maxxanse dhaqaa ilaalaa jedhe. Abdiin nama arrabsee Meme kaleessa jalqabte waan adda addaa dubbataa jirtu meme nu ibsaa waan jiru. Wanni jiru faracheenya numa ijoollee Jimmaa walitti deebi'ee wal nyaachuu gammadu. Numa bicha abdii kana qabsiise ijoollee keenya qabsiisan kana. Okay. Maaliif kun ta'a jechuudha jirra. Okay. Tokkoffaa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu jechaadha. Tokkoffaa namni nama qabsiisuus hin danda'u, namni nama ajjeesuus hin danda'u. Riskiinsaa ani akka amanutti sitti himaa jira. Riskiinsaa asirra jira achirraan sii gahe jedhe hojii rabbiiti. Namni illee si ajjeesuu hin danda'u, si qabsiisuu hin danda'u gaafa riskiin dhumedha. Kanatti amanaa. Lammaffata shiratu jira. Yoo wanti barbaade yoo jiraates. Ali gibee kana miyuutii godhi rabbi edhi. Baay'ee. Ali gibee kan jedhu. Oshi. Hasa dhiiku. Godheera. Tokkoffaa riskii isaatu. Tokkoffaa riskii isaatu dhume suudii keessaa ta'a. Qabame miti. Alhamdulillah. Du'es miti. Alhamdulillah. Maaliif bira dhaabbanna akkamitti bira dhaabbana? Kaleessa jalqabdanii dubbataa jirtan mana tokko keessatti hin dubbanne. Qabamuun waanuma jiru biyya namaati kan jiru. Biyya namaa keessatti ni qabamta, ni duuta, ni hidhamta, ni galta biyyatti jechaadha. Abdiin biyya baasaatti gala malee biyya biraatti hin galu. Biyya baasaatti gala. Kan qabsiises ni jiraata. Rakkoon hin jiru. Kana silaa miidiyaa irratti hin dubbatamu. Maaliif yoo jette taate bootaa eedda. Akkamitti hojjetta? Maalirra taasa? Boriif jechaadha. Kana irratti shira qabaa maal qabaa? Dobocee bira ganama jalqabee bilbilaan ture. Doboceen telefoona irraa hin kaaftu. Qabame miti hidhame, baga qabame. Biyya baasaatti galaa. Wanti kana irratti wal intini jettanu tokko hin jiru. Ala. Dhagaye. Qabame hidhame miti eeyye akkamitti biyya galaa biyya galee immoo bootaa barbaadu akkamitti deemaa yookaan rabbiin waan jaallatu tokko isaaf lafa kaa'ee jira. Waan jaallatu tokko rabbi waan jaallatu tokko isaaf lafa kaa'ee jira jechaadha. Maaliif qabame maaliif akkana ta'e maaliif ta'e namatu qabsiisee kana ta'e rabbi tokkichatu beeka rabbitti kenna. Namni yoo amantaa keessanii amanta taate rabbi bootaa sana haa beeku. Rabbi bootaa sana haa beeku jedhaate rabbitti kenna. Rabbitti kennuu moo namni dubbachuu wayya tokkofa. Rabbitti kennachuu moo namni dubbachuu wayya. Hadha Suudi Arabiyaa keessa taa'ee nama qabsiise taate inni yoo borii eessa jira. Dhagooftes namoota sana ni beektu namoota sana immoo ifaan kaleessa jalqabamee dubbata garee jira hidhamee jira kana dubbatamaa jira waa itti barbaadamaa jira jechaadha. Garee sana malee namni baasee hin jiru. Nama sana nan qabsiisa kan jettee dubbatte intala tokko jedhan intalli tokko anaa miti jetti kaleessa dubbachiisaa ture bofaayis dubbachiisaa ture anaa miti an keessa hin jiru sababaa shamarranaatiin sababaa shamarraniitiin waa kana jettan hammoo miti sababaa shamarraniitti akkana biyya keessatti du'aa biyya alaatti qabamaa jiraattu isin. Qabame miti biyyatti gala kan biraa hin jiru. Waasaa wanti kanarra baatanii walii jimmarratti hojjetaa jira. Jimmarratti hojjetaa rawaa kana. Jiru isa waggaa tokko achi keessatti ijoollee rakkataa jirtutu jira boonyu inni kun itti dabalamuusa. Kan itti dabalame immoo ijoollee wajjin ate dhugeetu yoo qabsiis kana malee kan nama ni beekta ragaa maalii qabda achi jirtai obboleettii kiyya achi jirtai achi jirta no qoy sin gaafadha achi jirtai bira jirtui Naziif eenyutu isa wajjin jira. Amma kare jmaa ni beekta. Naziif meemee natti hime eenyutu qabsiisa eenyunni achi kan jiru eenyunni isaa wajjin jiru eenyu poolisii erge. Qoy gasitti moo kan qabsiisa Fadiyaadhaaf abbaa manaa fi Saaliyaa jedhamti tokko immoo Dubaay jirti. Lama immoo Suudii jiru wajjin munumaan jiru. Ergasiin qabanne ergasiin qabanne bakka. Jara qabsiisatti kakkataa turan. Wallahi jara qabsiisee ka'e muru. Kana jalamu. Asirratti wannati. Kan biraan jiru hamma sana mucaan kun miidiyaa irratti arrabsee maal jedhe yeroo sana qabsiifamne saatii kana qabam jarma qabsiisa maal jettaa ture. Kalian gadis kakkataa. Ndagenya barbaadu. Meemee Naziifin gaafachaa jira yaabbalayyaa Naziif Suudii jirta miti. Al tokko naan ibsaaf. Kare juwani beeku qabdu. Ati kanatti jettee dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin qofatu beeka saa. Walaakin immoo wanta lafa jirutu jira. Deebinaani
akka nama mana murteetti dhiyaate ragaa wal gaafatu otoo hin taane akka biyyoomiitti kan dubbataa jirru. Yeroon kana siin jedhu biyyoomiin jaarsummaan yookiin namni biyyaa tokko namni gaafa taa'u waan tokko qabee maal ta'uu danda'a wanta jedhu irratti kan inni dubbatu malee kan ijaaf ijatti waan kana argiteettaa jedhu seera qofa. Sigalee mana seeraa qofa. Nuuni amma intalli Saaliyaa jedhamtu kuni abdiidhaa yeroo walitti bu'iinsa viidiyoo sana ati arguun nabdu yeroo sanatti akkuma jirutti ta'ee erga na abdiitti kakattee sin qabsiisattee keessoodhaan deemtee misenjeraan bilbila isaa fudhattee lookshiina irraa fuudhanii fira siinama qaamaatti ergitiiftee lookshiina baada kana maal goote namichi lookshiina erga irraa fudhatee ka'e mucaadhaan ilaalu baddu dubbii kana ati nama nagaadhaa kottu nu biratti shishaa dhugaan nama akkasii hin seene ati miskiina yeroo kanatti ijoollee keenya warra mana hidhaa jiran uffuu nu gaddisiisaa jira sifa galu laal siin sin qabsiifnu garuu Saaliyaan waan akkasii natti dubbattee turte firoomanii sii gale intaloon Saaliyaa jedhamtullee duraan nama akkanaas hin seene an duraanii biyya galuu dhiisi akka tajjeefamtu iyyuu barbaadeen ture amma garuu ati nama nagaadha waliin kolfanii taphatan sii gale lookshiinii erga fudhatani jaarri koo deebi'anii mucaan koo erga of dagate kacaan gochisiisan digaleera deebinaan immoo makiinaa akkamiitu dhaqee bakka sanaa fuudhee kaameeraatu jira hundayyuu quba qabaanneerra amma arabnis waan jiru baasee nu kenneera digalee kana ammaaf asirratti dubbachuun barbaadu walumaa galatti kallattiinuma kanaan akka inni qabame qofee beekuun ni gaariidha namni keenya waan akkasii wal godhaa jira. Asirratti farachiise abdii nama keenya kun dhugaa waliin galuu qabu. Makiinaan ittiin naqamee gama Mona beeksisa jettee dhaadataa turteesi. Miidiyaa irratti dubbattee. Sagaleen siin lafa jira. Miidiyaa irrattis dubbatteetti. Isin eegalee. Kanaan akkasitti qaallittiin gootittii taate amma bakka gammaddee waan kana jala teessee wana seeqataa jirti jechuudha. Akkasii inshallah maalumaafuu rabbiin waan hundumaafuu rabbiin dogoggora irraa nu asirreessu ilma namaati dogoggora irraa of eeguun baay'ee gaariidha ilma namaa kabajuun baay'ee gaariidha hanga dandeessan tokkotti ilma namaa kabajaa gaafa namni dhufee isinitti bu'ee daftanii jarjartanii nama sanaa walitti hin bu'inaa. Deebinaan immoo namni sun dogoggora ofii arguu danda'a. Gaafa inni dogoggora ofii arguttu dhiiftanii irra dhaabbachuu qabdu. Dogoggora ofii namni argeera taanaan allaqee dhume. Nama dogoggora ofii arge namni jala deemu jechuun namni sun immoo nama sana gad ta'uu isaati. Eenyuyyuun dogoggora ofiirraa immoo gaafa hubate gaafa inni deebi'u namni isaa gorsa ofii isaa beeku wal biraa deebi'uun gaariidha. Yeroo ammaa kanatti immoo mana hidhaa Saawudii dhiiga tokko mitiiti diinni waliin hawwu. Dhugaa dubbachuu ta'e diinni waliin hawwu haala ijoolleen keenya keessa jirtu. Kan kaleessaa kana namni achitti du'ee jira. Dhiireen gadda du'aa jira. Ammoo jammara akka yeroo intini sanatti amma namni du'u jecha. Amma mootummaa lola keessa galuu kanaafi jazaa keessa rabbi isin haa kaffalu warra akkas gootanii walumaa galatti. Kana jiru kudii gaboonyu kaanii qabanii ennatti darbatan naman gubuu mee ormi maal orminuu maal jedha kun nuyi miti oromoo. Silaa oromoon sammuun qabu walii yaaduun beeku. Walii yaaduun beennu silumaayyuu wallahi yaadanii rabbi qofa. Karaa dubbaddaa. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtuu fayyaadhaa. Jirra. Baay'ee abdiirraa dubbataa natti fakkaata. Nama lama dura kee jira. Ayyi. Dubbaddaa. Ifamana jawaa kennaatii nan bu'aan hojiin qabaa bakka yoo guruppii hitanis itti nagalchaashee anis jira ni gargaarra ishee wallahi dalagaan qabaa gabbuufan ishee qabamuu isaatii baay'ee nu gaddisiiseera deemus immoo biyya damma biyyaan inni itti gala malee iddeen inni itti galu hin jiru biyyaan inni biyya dammaatti gala kan qabsiisan immoo waan jiraaf jijjiiramu ishee sichi yinus wanti nu waliin jiru dam aadaa oromoo yaada keessan nagaatoo
yaada keessa karaarra jiraatu turtii namaati. Ayah Turki garis ini saya tahu Rabbin simberat asin kana tempo. Mana hidhaa kam jira maqaan isaa immoo kan Facebook irratti kan miidiyaa irratti beekamu yookaan maqaa inni waamamu wajjini namni tokko keessaa na barreessaayi. Abdiin hagalu biyyatti sagalu achitti saba'u hamma dandeettii keenya irratti hojjenna. Achitti saba'u biyyatti isaa deemu hamma dandeettii keenya irratti hojjenna. Kan biraa immoo baatanii walirratti hin duulina. Hidhaan waanuma jiruudha. Haa ta'u wanti ta'e illaa haa ta'u borii bulfata Oromoon borii bulfadhaayi. Abdii hamma dandeettii kooti irratti hojjedha. Na dhagaa. An bilbila imbaasota nan qaba. Nan bilbilaanii nan gaafadhaanii hamma dandeettii kooti nan yaala achitti bahuudhaaf. Yoo hin danda'amne immoo akka biyyatti galu goona. Biyyatti galee immoo bootaa barbaade akka bahu. Bira dhaabbannaa imbaasii bira bilbilee ni gaafannaa maqaataa fi yookaan bilbila achirraa yoo qabaate taate keessaa na barreessaayi. Achitti yoo danda'ame taate achitti baasuudhaaf yaalla xiiqii jaraatii fi yoo achitti hin danda'amne immoo akka biyya galee immoo bootaa barbaadu yoo deemuu barbaade taatiin bira dhaabbannaani. Kanaafi ammaan irratti deebitan imimmaan hin barreeffamu miidiyaa irratti imimmaan hin barreessina. Gaddi ta'e nama gaddeetiin fakka gisee imimmaan barreessitanu nama gadde fakkaattu bar nama hin gaddine bale akka miidiyaan kun cufamuudha. Imimmaan hin barreessamu tokkokkii irratti jechaadha. Mana kiyyatti imimmaan barreessaa engada waa'ee faannoo irratti qixaatii waggaa ji'a tokko maaliin fudhadhe imimmaan hin barreessina yoo jaallatte taate. Kanaaf hamma dandeettii keenya bira dhaabbanne yaabbileeyyan kiyya Saudi Arabiyaa keessatti yoo bahuu hin danda'ame taate ni yaalla. Maallaqaan isa ta'u imbaasiin isa ta'u yoo hin danda'amne taate akkuma namaa hidhamee biyyatti galu. Kanaaf deebitanii walirratti ekelee dhiisisee ekele nama hiisisee ni beektu miti akka ijoollee Jimmaatti. Ijoolleen tun ijoollee Jimmaatti ijoollee naannoo biraati haa ta'u ni beektu miti qabadha. Kana irratti immoo deebitanii miidiyaa irratti baatanii ajandaa namaaf ittiin kennina. Giseen kun gisee ajandaatti kennamu miti. Isa qofan ilaalina. Sulemaan namni tokko jira Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee Oromoo qabsiisaa jiru irra geenyee jira. Ijoollee Oromoo bootaa jiran irra namni qabsiisaa jiru tokko jira. Namni tuni nama beekamaadha. Twitter irratti illee Facebook irratti illee mootummaan illee isa beeka. Kaleessa mootummaa kana wajjin dhaabbataa ture har'a sababaa faannootiin xiiqii ijoollee Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jira wajjin